سيني كرا فيسبوكي سيني جرة إن شاء الله ربي سيني السلام عليكم يا أمة كينيا أكني أسكنرا فقط تنجرينيان ولين وعمل كيسوكا ربين كينيا ربين فتلجو اتقالا كينيا أكاديم نفانا إرقام ربي كينيا نمني ملكاو فدي دعا في جرينيان كبچو دا جمسي كرا نبي كينيا صحابو ترتي لالا چوفا كينيا أجيرو كو پاسا حواسا والكينيان اتدد بني فكي ولي كينيا أكربي كينيان إتانو سلاما نتمنى لك أكب السلاما تكون سيني مصابة نبي كيسا زل بجادين الراني سيني وديسا عبد العزا جدم جركب مقانسا نما يسم بينين الهمي والبرسيسا كران الردمي نسينا قرسيسا مزاني جدم بكي دلوتسا إسا داهم ما جرود يبانسا وسيلة توكو بابا يدا سورسا مفودي قد باتيك بينيو في كيسا أجت قدته وياي أمرينسا مجان خلق مسا تو قلبي كبيسا هوري وهي كني بود وسيلسا نكادو توجين دي مبيا كيسا نكادي أرغتي دي بسي هوريسا وتوكس ديمو بيدا كيسا دينا قدسي دون فتيكو باسا شباب سورة سموزني كيسا حريرا وفتاكو في بونو كيسا قدت دنيا انسا عمري انسا جولما نتمنى لك أكب السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا كبجمو ورثيك توكي نغات أما قرنا ما كما تما كرا فيسبوك يتين رجنيرا كرا كيسانين فرتمي سدي كيسة تاورا باينا في بلدنا يو كانت مؤتونتين نمني باير ما كيسة واجر يجتور ما في ماله إيه همانو قدا ورثيك توكي يروب راول أجر إن شاء الله ساعتين تيك توكي أمامي تفكاتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء أنا إنما جم مالتاتي مالتات خنا إرجاع كمنا إرجاع كينيا أكما بيكمو مني برنوتا يرو كمينو نما كنا نما سين أغرتنو كنا حواسا أتي بكيت تغرتو نما أتي على كنا ترجع جرتو هندا توقفا منغكنا لما فا من برنوتا غكنا يوني أخلاق تولس يوني حالة تولس يوني حالة هماتس توقفا منغكيس غكنا هذا تيانسي أباتو غكنا أبان تيانسي أولاج على من برنوتا غكنا تلوني إمبراتين أكا أنتي كانتا أكا نمت تجرو كانتا تلوني إمبراتين وانا رارتا إتا أكا نرات تجرو تا مالتا دي وانا ننتاني نقبا كسي إيه إني مو ما يو إيمان بيتا يو كتاب مدو بسوتا يو كتاب مدو بسوتا إيمان بيتو دلوتا بر صفتني قباسو في مو مد برباد بكا برباد أكا برباد يرو برباد نغينيا برباد كندي ساول اتداميتي نما كان قباسي قكين حواسي اسم بيا فرنجي ترغاجرتن إني سم بيا ربات ترغاجرتن إني سم مركاتو كي نياسي كنو أسي كنو غندا فين كان ترغاجرتنو يو هتو تاي منغكين من برنوتا قكين يو غاري تيس منغكين من برنوتا قكين waaqabeenyi ilmaanin barsiiftu ilmaan warra waaqabuu hashiishii keessa jirti abbaa rabbiin rahmata godheef malee ilmaan warra waaqabuu waanuma takkaata kitti dhaga'amee hin beekamne addunyaan kun ni qabdi jedhamee yaadamne ofitti hojjetaa jira ilmaan warra waaqabuu qabaachuunis balaa dhabuunis balaa kanaa jecha hoo jennaan wanni gaariin maalinni dhaloota madda jalqabaa kana madda awwalaa kana barnootaan ol guddisuun barnootaan dagaagfachuun barnootaan ol kaasuun haala naamusa namoomaatiin naamusa jireenyaatiin naamusa gaariidhaan ol kaasuun dhaloota amma jiruuti
gaafii inboksii gara gaafii 100 wayii warri na gaafattanii gaafii 2 jira. Gaafiin tokko kitaaba abdii qopheerraati maaliif haftee isa jedhu ani waamamnes hin dhageenyes. Waamamnes hin dhageenyes quban qabus waan akka hin dhageenye. Akkanatti naa hubadhaa. Waamamee namni ana caalaa haqqii godhatu hin jiru. Waamamee namni ana caalaa birmachuu namni ana caalaas immoo beeku yoo jiraate yookaan ijoollee ilmaan inni irraa dhalatantu narra beeka yookaan haadha manaa isaaniitu narra beeka. Eega ijoolleen warri diyaaspooraa ijoolleen warri hangafti afran qalloo yookaanis immoo warri caffee gadaa durii gandarraa deeme namni isa quba qabu anatti aansee immoo Qamarii Yusuf. Anatti aansee kan quba qabu jechuudha. Gargaaruudhaanis waan adda addaatiinis jechuudha. Kan quba qabu isaa kan abdii qophee yoo ana malee hojjetame akka waan hir'atu fayyinatti fakkaata iyyuu hin hir'ataaf osoo hin taane nattis hin himamne hin dhageenye illee waan takka illee quban qabu eenyu akka qopheesse illee hin beeku akkanatti naa hubbadhaa warri inboksii baay'ee sana natti barreessisan. Lammaffaa aanolee maal atis naan jettemi maali tokkoffaa baatee miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti hawaasaa bira dhaabbachuudhaan tokkoffaa baate silkii kee bira bareeddeen itti argalfatu hin jiru. Ilaa gadi garagachi akkanatti ilaa akkanatti gadi garagachi ati daqiiqa kan jalaa fudhee ilaa kunoo shoo kana laxaa koo akkanatti beeka warra baddannoo aanolee tokkoffaa baate sana badhaasanoo hirii naan jedhe Jamaal badhaasanoo hirii jedhe badhaasa sana oonime waa balleessa badhaasa sana badhaasa miidiyaa irratti as ba'e sana sila hawaasuma bal'aa kanaaf hin kenna badhaasa isaa. Maaliif jennaan isaaniin hin tokkoffaa ba'e jennaan isaanumaaf hin kenna badhaasa kan koo bakka bu'anii naaf fudhatanu. Aanatu akka godhataa yoo hin jedhe ofiin biraa dhaba kanaaf. Lammaffaa immoo badhaasa sana akkan godhe mucaa tokkotu iyyuu jira kan waggaa bara 1989 akka lakkoofsa biyya kanaatti na biraa ajjeefame Eebbisaa Addunyaa kan jedhamu. Walakkaasaa Aayyoo harmee Eebbisaa Addunyaatiif hin kenne erga yeroo na bira dhufee badhaasni sun amalee yeroo ni dhufe dhufuun na dhufes nan erga inshaallah rabbi jedhe. Lammaffaa immoo tokkos yeroodhuma sana kan nu bira turte kan ibidda adda addaa keessa turte tokko jirti barsiiftuudha Maaramee Harqaaqsaa jedhamti. Ijoollee jara kan iddoo jirti babbadanii dhumanii hunda beeku hunda wallaalu garees quban qabaa. Gariin yooni peejii jararratti deebisee si'iiree raayyaaree jedhaniituma shakku akkuma kanaan waan hin jedhee of amansiisuu hin qabu. Maaramee Harqaaqsaa sana walakkaa ilmaan isii akkasiinitti jiran waan hin beekneef jecha irraa duute yeroodhaan akkasiinitti duutes hin beeku isii sanaaf akka inni gumaachamu godhaa dhiifama naa godhaa kanaan guma kana amma kan Bilaal keenyatti deebi'anna. Amma dhaloota egeree baasuudhaaf manni barnootaa Bilaal qophii guddaa isaa qabatee as ba'e. Qophiin guddaan inni qabatee as ba'e keessaa gabaabaadhumatti miliyoona 34 bitate. Birrii miliyoona meeqa galche? Birrii 4,000 galchee jira. Miliyoona 3 galchee jira. 3 galchee jira. 34 irra. 31 irratti hafe. 31 irratti hafe? Sakan gurbaa tokko dhufe. Gurbaa tokko tuyyuu gaaf tokko akka jedhe raayyaa birrii 2 qabaa 98 itti naa guutii jimmattan galaafanii jedhe. Birrii lama qabaa 98 qofan na hidhate biyyatti galuufanii akkasuma rooyyaa ka 98 lamatti naa guutaa jechuurra qalamaa sun 98 itti naa guutaa jechuudha rooyyaa. Maali? Seeruma addunyaatu kana quraana keessattis addunyaa namichi dhufeeti walii ana ajjatu waaxidatun faqaala jechuu jiraa mire takkaan qaba inni immoo 99 qaba takkittuma sanuutti naa guutii jechuu jira ka 98 qabu ka 98 qabu lamatti naa guutaa jechuurra faalluma sanii halama qabu 98 ambirii laman qabaa jedhe amma gaala miliyoona 3 kaffalanii miliyoona 31 amma kilaasii 22 qaba manni kun pilaas 2dha. Nama 3,000 barattoota 2,250 qaba. Yatiima nama waa tokko gargaaru hin qabne nama rakkataa barnoota iskoolii kana keessatti warri baratanu nama 250 namni 250 guyyaa tokkotti herraga isaa yoo fudhattee jette koostii nama gaafata baasii nama gaafata guyyuma tokkottu nama 250 kanaaf amma warri na dhageessan diyaaspoora birriin tokko sirraa waan hidhisu nuyi fooyi godha.
qarshiin kumni tokko sirra waan irri sun wayi godha. As keessatti irra caalaan ijoollee naannoo Baaleeti. Wanti naannoo himuuf immoo dorgommii keessa seenaadhaaf malee waa biraatiif miti. Ijoollee naannoo Baaleeti irra caalaan namni dhibbi tokko waadaanaa seenee jira madrasaa Bilaal kanaaf. Waadaa seensisuu kana yeroo jedhi yeroo harkaa fuudhe malee himu maaliif jennaan kan aggaaroo tokko akkanatti lafatti hafe inshaallah yoo rabbi jedhe innis ni murama biizinillaahi. Waadaa seenee namni nama harkatti hafaa waadaa guuttatuu hin dandeenye hin seenin jechuun dhaammadha keessatti. Amma wanni barbaadaa jirru dhaloota egeree kana yoo nuti hadha qopheessine malee namni nuu qopheessu hin jiru. Yoo nuti hadha gabbaafanne malee namni gannuu baasu hin jiru. Dhaloota egeree kana yoo nuti hadha yaadneef malee namni nuu yaadu hin jiru. Abadan waa tokko illee eeggatin duris akkanumatti aggeenye duris akkanumatti deemaa dhufte asirratti mee Jamaal inshaallah mee seenaan madrasaa kana akkanumatti biratti kana fakkaata madrasaa ennoo mana barnootaa jechuudha iskuula jechuudha waa biraa tokko madrasaa yeroo jedhamu namni madrasaan geenye beeki Oromoon ogumaaf maaftu keetu nama deegeefi nama deemee waa hubataa akkana oguu deeydees akkana oguu deeguu jechuudha eenyutu akkasii wajjin jiru hubattaa yeroo deegde kan sitti birmatees kan siif birmatees ni beeyta kan sirraa birmatees ni beeyta kan sirraa qabees kan sitti qabees ni beeyta cufaddaan beeyta akkana suniif wanni amma ummata keenya keessa jiru wanni ummata keenya akka gaariitti keessa waraanneetti himuu barbaada addunyaa kanarratti namni ilmaan waan hojjetu kana sadarkaa duraatti ilmaan ittiin barsiisuudhaaf qopheeffata akkan ammumaan tana baadiyyaarraa lakkuma hara magaalaa dhuftuun magaalaarraa lakkuma hara magaalaa guddoo deemaa dhuftuun namni waa'ee barnootaa irratti horii guddaa baasee ilmaan barsiifata akkan magaalaa teenya tana keessa bakka amma nu jirru tana keessa nama ji'atti nama waggaadhatti ilmaansaa birrii 300 nama tokkoof ijoollee 10 yoo qabaate miliyoona 3 kafalee barsiifatu jira nama akkasii barsiifatu jira wayyoo irra xiqqaan irraa gadiin nama ji'aan birrii 2,200 waggaadhatti birrii 24,000 anu koo miliyoonii si jedhamu kana maqaa namaa malee hin beeknu bara kafalee barsiifatu amma madrasaan miliyoonii nu biratti obbo miliyoonii wal jeefaa madrasaan arraan tanarraa dubbataa jiru osoo hawaasni keenya gahee madrasaan qabu beeke gahee barnoota gahee manni barnootaa iskoollee gahee manni barnootaa qabu osoo beeke silaa namni kumni tokko achi barate namni kumni sun birrii 2,200 kafalee yoo barate waggaa tokkotti idaa qaawuu deeyinii mana barnootaa kan ofirraa cufuu danda'an maaliif lakkuma magaalaan walirra magaalaa guddoo irraa fagaachaa deemuun barnoonni waan bilaashi waan namni bilaashitti baratu waan hedduu bootaas hin kennineef ammoo bakki nu hubatin hawaasa keenya keessatti dhaloota dhufuus haa ta'u hamma jiruus haa ta'u jijjiirama biyya takkaa irratti dhiibbaa guddaa fiduu irratti sadarkaa tokkoffaa kan jiru mana barnootaati madrasaadha maaliif jennaan ijoolleen amma gagguu abbaarra manarra haadharra bakki isii yeroo dheeraatti fixxu mana barnootaati mana barnootaa kana keessatti amalli ijoollee wajjin ooltu amalli barsiisaa wajjin ooltu amalli iddoo ooltu iddoon ooltu sun bareedduu ta'uunu kophaasiittuu dhiibbaa sammuurra fidaa deemu magariisa bareedaa bakka bareedduu ta'uun sammuu ijoollee tana keessatti waan jaaraa deemu qaba kanaaf nu amma bara afaan arabaatti makmaa kanatti gaa gahee haadhaa guu dubbatan al-ummu hiya al-madrasatu al-ulaa jaan wani takkallee madrasaa waliin hafne jechuufi haati madrasaa duraatii jalqabaati kan qopheessitee ergitu isiidha akkana jechuun madrasaa olitti humaa nafne jechuudha maal amma haadhumaaf ilma haadhumaan madrasaa jidduu jirti bari ijoolleen yoo hammaattes yookaan haadha biraa yookaan madrasaadha amma yeroon immoo maal fakkaatu irra caala haadha caalaa yeroo ammaa kana keessa haati ilmoo ofiitti nammaattu akkasiin hamtuu gootus akkasiin fokkiftus akkasiin waan hin taane hojjettus hin barbaaddu beektaati yeroo ammaa kana keessa madrasaanii amanamaadha ijoollee geessitee qophaatti geessitee keessa galfachuudhaaf iyyuu madrasaan sun amanamaadha kanaaf amma jalqaba wanni nuti kanarraa asofnu maali beektaa madrasuma kanatu madrasaa nuti hin qopheeffatin keessatti argattee kaate waan komattuu hin qabdu madrasaa abbaan hin tolfatin abbaan kaarikulamii sanarratti kaarikulamitti mayyuu sakatta'ee sigaltee kun na baasa kun nan baasu jedhee hordofee gochuun qofti haadha maalitti qaba yoo ofii keenyaa dhaabbanne amma sababumti madrasaan Bilaal irratti gadi ka'e sababa ofii osoo madrasaa Bilaalitti hin dabarre addunyaa tanarratti bar aalamni namni miskiinummaaf biyyarraa dheesse karakkoof biyyarraa dheesse sadarkaa tokkoffaatti wanni isaan itti rakkachaa jiran ilmaan keenya eessa barsiifannaa akkamiin barsiifannaa eenyuun nu barsiisaa maal nu barsiisanii kana rakkachaa jiran nama asirraa badanii asirraa maali godaanna deemanii Awurooppaa Ameerikaa biyya adda addaa jennatatti fakkaate biyya sanirraa baqatanii immoo Afrikatti biyya adda addaa ilmaanii jecha namni dacha'aa jira kanaaf hawaasa biyya jiru Soomaleen faan nagee badhoo hanqaniin quba qabu jechuudha Soomaleen faan hammi agartee rabbii hojii walitti hidhaa
keenya sittuma jira humnatti hin qabu baay'ee garuu akka Somaaleetti biyya alaa keessa warra biyya alaatti godaana keessa jechuudha. Somaaleen ilmaan isaanii waan haala Ameerikaan hin qabdu sana booyyee nyaachuu fi waan haasa'amuu hin taane hundaa fi waan haasa'amuu ta'uu fi waan sana hunda ta'uu irra jedhanii waan arguu hin taane waan haasa'uus hin taane waan barachuunis hin taane waan namatti himuunis hin taane waan gabaasaafis hin taane waan akka hundaafuu hin taane irra jedhanii dheeysanii inni kaan kunoo biyyootii Arabaa keessa inni kaan Hindii geeffate Keeniyaa Jibuutii akkan achi qaban haga biyya galchanii wallahi akka kanaaf hawaasa keenya wanni isin hin jennu arra boohinsa arraan tanaa kana wanni nu boochise dhiirti jabaattu malee gaalleen alba'u jetti akkan gaala uuma jabduutu albaasa malee bilaashitti gaalleen alba'u beeka akkan arra madrasaa nuti arra dhaabbannee isinitti iyyaa jirru madrasaa sheeni keenya sheeni sheekotaa sheek Adam Tuulaa Rabbi rahmata haa godhu irra dhaabbatee nu dirmadhaa osoo juu duniyaa irraa deeme madrasaa Sheikh Ahmad Watar birrii hanga qabu kishaa baasee narraa eegalaa kun on birrii 2000 kafalee jee akkan kafalee nu dirmadha nu gargaara deeyni tana nurraa galcha jee isaa waywaataa jiran Sheikh Jamaal Sheikh Musaa Su'aalaa sheekotiin nuti qabnu Sheikh Usmaan sheekotiin hundinuu iyyaa jiran mee nutis ancuftii daagalaanaati iyya isaanii san irratti waa daballa jenneeti malee iyya isaanii saniin booda iyya hafalleen hin jiru kanaaf wanni hawaasa keenyaan jennu yaa hawaasa keenya hawaasa arjaa hawaasa qaalii hawaasa gaarii heddumminas rabbiin nuu kanne baay'inas rabbiin nuu kanne arraan tana deeyniin madrasaa kanarra jirtu sun birriin qarshii 30 takkaa jennuuni maqumaafuu maqaa kanaan hin yaamnu birriin miliyoonni 31 sun yoo nama tokkotti ulfaatees nama 30 takka abbaa qabeenyaa 30 takkatti waan nama dhageenii miti nama 60 waan nama dhageenii miti nama 1,000 yoo hiran gatti qaachaa ta'u nama 1,000 yoo hirame hoo maal fakkaata yoo gabbu'ee nama 2,000 gaddeebi'e birri xiqqoo gaddeebi'aa deema kanaaf hawaasa keenya tanaa iyyuun tanaa waywaachuun ulamaan teenya waywaachuun hayyoonni keenya waywaachuun maqaa keenyaa miti dubbii tana babal'isuu hin barbaadu arraan tana namni rabbi isa dandeessise akkaawantiilee kanarratti akkaawantii baankii gamtaa wama dandeesse la amma blokeetii mee qabituu dandeessa mana kee boriitiif bila qabrii kee keessa lama fakkeenyaaf namni tokko namni hundinuyyuu addunyaanii kaleessaa dhaamiti addi moo borii miti namni kun akkuma kana jedhaatii kunoo anuutuma sinna agartan kunoo harrii duwwaa ta'ee kunoo waa rabbii galchee fixaan jira kunoo ilkaan galchee gurraacha galchee waan argee galchee fite waa xiqqoon harkatti hafe ammaan hundinuyyuu galchuma sinna laaltanu jechuudha wanni isin hin jedhu ila bareedin hin godaana dhaggeeffadhu wallu hundi hin godaana beeka hin godaana bar horiinis akkasuma deema bar kanaaf bittaan bolokeetii kan keetii tokko rabbiin guddaan bittaati qabrii keessatti ittiin gaafii rabbii jala najaabaatu rabbii siif godhuun jedha warri komantiidha akkaawwantii as jala nu barreessaa akkaawwantii kana nu barreessaa jedhaa jirtan baankii 7 jira asirra tokko dura gamtaa Oromiyaa 10 48 40 0 takka 40 takka 448 imbarreesina kan deebi'a 10 48 40 duwwaa takka 40 takka 4 akkan itti aansee akkaawwantii baankii Zamzam 00 marraa 2 23 27 87 10 3 duwwaa takka amma sirran deebi'a duwwaa 23 27 87 10 3 duwwaa takka waa barreessaarani an argaan jiru ni barreessa nama adda addaan barreessa nama adda addaan barreessa achumarraa huni jira gubbaarraas ni jira komentii jalatti barreessaa jiran jiran ishoo galatooma ulfaadhaa warri komentii jalatti namni yeroo yaade akkanadha gumaata keetii beekan akkasumatti ayyagu Ziyaad Ibn Ahmad ka jawu barreesse akkasumatti Ziyaad Minisootaati Zakariya eewwa maashaallah maashaallah aya maashaallah galatooma ulfaad Ziyaad keenya laala qaboot baankii hijiraa 10 duwwaa 2 45 65 5 duwwaa marraa 3 takka irran deebi'a takka 0 marraa 2 maal akkaawwantii hijira asumarraa koppii godhanii asirra maxxansuun isin ta'a maxxansuun isin danda'ama yoo kana goote dura qabdees immoo ilaa yoo kana goote dura qabdees footoo kaafatan hin argamaa laata yaa rabbi mul'isi gooftaa koo achumarraa koppii godhanii maxxansaa jiran koppii godhanii maxxansaa jiran peeji ustaaz Raayyaa eewwaa peejii kiyyarra ni jira peeji amma isin irraa na hordofaa jirtan kanarra ni jira